Maqaan keessanii Bashaafuufat. Waaqayyo maal isiniif godhe kan Waaqayyo isiniif godhe dhugaa ba'a. Egaa Waaqayyo waan inni naa godhe waan dhugaa ba'u kana deemu karaa gubbaa miti karaa irra deemaa ture. Boqodde jechuudha. Garuu Waaqayyo oskaa namaa beeku waldaa kana hundeessuudhaan gaafa raajiin iddoo kanatti raajan asuma marcuma dhabanii irratti coobsanii lafa dhibee keessanitti irratti kadhadhaatii itti buusaatii Waaqayyoon kadhadhaa hin fayyitoonnaan amantiinumaan dhimmamaan kun cobse nama mootora dhibbadheen dhufee zayita kana quba kootii buusee iddoo dhibee kootti buufate. Qabe kun gosi isaa maal ture? Gosa akilaati koorratti nadhii ta'e. Qaamuma keessan irratti qaama koorratti nadhii ta'e narraa kaaseera Waaqayyo. Waaqayyoof galata fida. Zayita kana quba kootii buusee iddoo dhibee kootti buufadhe. Waaqayyo garuu dhibee koorra narraa kaaseera. Galanni isaaf haa ta'u. Waaqayyoof galanna dhufu. Waraqata kana ilaala. Dhalaa waraqata kana. Waraqanni kun asuusaadhaatti naa barraa'e. Lafa kana asustanii raajiin akkaataa adda addaatti akkaataa Waaqayyo isaanitti agarsiisetti raajii taarikuuni lafa kanarratti dhaloota gargaaraa turan. Gaafa sana wantoota dhaloonni ittiin gargaaramaa turan keessaa zayita dibataa. Zayituma dibataa raajii taarikuun irratti kadhatan kana qubuma keessanii tuqxanii akkaataa raajiin isin akeekkachiisanitti iddoo isin dhukkubu sanarra sa'aatii sanatti gaafa isin irra keessanii kaaseetu dhukkubi kun isin irraa dhibame jechuudha. Zayita qulqulluun kun zayita lubbuuti malee zayita dibatanii ittiin bareedan miti. Zayita dibatanii ittiin lubbuun fayyudha. Hospitaala dhaqamteetti isinii barreeffama rifeeriin kun. Gaafuma raajii taarikuun lafa kanarra dhufanii dibata zayitaa kana irratti kadhatanii numa ammuma fuutanii numa amantiidhaan gaafa isin ofitti dibdeen achuma kaaseetu dhukkubi kun isin irraa dhibame. Achuma kaasee narraa qabame galanni Waaqayyo. Waaqayyoodhaaf galata fidaa. Isa harka nama isaatiin hojii guddaa hojjetu. Hojii aangoo isa hojjetu Waaqayyoodhaaf ammayyuu dhaloonni galataa fidu. Utuu gara naqamtee sana dhattan ta'eetiin baajata isin baastanii yookaan 5,000 ta'uu danda'a yookaan 10,000 ta'uu danda'a. Isa iyyuu immoo fayyuu dhiisuun hin danda'ama. Isaan yoo ta'e iyyuu gara xiqqoo ambassaa faattitu rifeersii gochuu danda'u. Yihudaa ambassaan garuu lafa kanarratti isin fayyiseera. Galata fidaa Waaqayyoodhaaf. Kanaaf isin amma saba kanaaf dhaamsa maalii qabdume gabaabsitanii? Dhaamsa mataa kootuun ta'e dhaamsa dhaloota. Waggaa baay'eedha waggaa hedduu amannee turre. Garuu hidhaan keenya hiikamuu hin dandeenye. Garuu dhaloonni Waaqayyo as keessatti hundeesse kun dhalootaan kan darbu jireenya amanaa. Ameen. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyoodhaaf galanna ta'u eebbisaa Waaqayyoof. Amantoota hundumatti wangeelattis hima lallabuu nutti lallabuu kan dhufeenuu godhatu hin jiru. Algaa quraanyaa ta'ee baay'ee ciisaa turre Waaqayyoodha keenya hiikeera alan. Waldaan lattuu lafa kanarra dhufuutti baay'ee gammadanii jechuudha. Baay'ee namichi dhaloota gammadee lafa isaa gammadee sana eegama. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Isa isin fayyise, isa hidhaa keessa hiike, isa nama isin taasise, isa dhukkuba kana isinirraa kaase, isa biraa hin hafinaa gooftaanis naa eebbisu nagaadhaan gara iddoo keessa. Faraon laphee dhagaa isa waaqa koocholtu titiisan sitti argaa amma geessa akka beektu ijoollee kakuu qabdu hin dandeessu dhorkite diddu galaanaan baddaa qurxummiin si qorkite. Nuri sunna kee miti kanatti na boojite gooftaa kootu jaalate harka keetti na laate amma gaayiroo kooti na gadhiiftaa dirqamte dennaan rukuttaa dhufaa atuu deemtaa dhiphatte. Narraa hiikta finyoo kee isatti nagaadite aduun koo bara kanaa bilisummaan barite hin dandeessu na hiite hin dandeessu na hiite hin dandeessu.